Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii keenya akkam jirtu. Mul'una leensaa indam mul'una family nagaa keessanii jirtu. Nagaa keenya galata waaqayyoo. Arrammoo dhufnee jirra. Kun akkuma argitan nama weessisni finnee dhufnee jirra. Obboon Mulees jiru, Abdiinis jira. Kun akkuma argitanii nuti hundi keenya guutuudha. Garuu dursa chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti akkama gamtan jaalalaan isin gaafanna. Maatii kanaaf namoonni faamilii hin taane otoo faamilii hin ta'in warri turtan isiniin jedhee jira. Faamilii ta'aa dafaatii maatii ta'aa isiniin jechuu barbaanna. Ittaansee obbo Muleemee nagaa gaafadhu daawwattoota keenyarraa baddee jirta. Nagaa gaafadhu. Kama dhaabannee jirra. Daawwattoonni keenya kabajamoonni akkam jirtu nagaa jirra galata rabbii nuti nagaadha. Nageenyi badhaadhaa miti akkamitti turtiin maal fakkaata? Warreen biyya adda addaa jirtanii yeroo kana jiru adda addaatti bobbaatanii jirtan nu hordofaa warri turtanii isin jalaa bannee turre yeroo muraasaati. Innis haaluma hojii uummata tokko tokkoo fi amma deebinee jira walitti deebinee jirra. Keessumaan dur nu waliin beektan obboleechi keenya dhufee jira. Obboleechoo atis mee nagaa jedhime? Eesh akkam jirtu? Abdiidha. Yoo sitti jijjiirame daraa keessan Abdii obboleessa Muleeti. Barana wal bartanii turtan maanni jiru? Tisiisa. Maaltu tisiisa? Kaameraa ibsi kunno. Tisiisa. Kaameraa iddoo. Nu korti. Viidiyoon nu duraa cuftee jirti. Daawwattoota keenya Abdiidha. Obboleessa Muleeti barana wal bartanii turtanii Abdiin ufidii Abdiin eessa dhaqee jettanii warri na gaafattan kunooti Abdiin of beeksiseeraan beektu warri hin beekne garuu Abdii jedhama obboleessa Muleeti. Kunoo nagaas na gaafatu jechuudha. Eesh akkam jirtu? Nagaa keessanii jirra gara darbii gara biyyaa deemeen ture amma immoo keessumminatti gara obboleessa kootii dhufeen jira. Nageenyi badhaadhaa jirtu bareera amma immoo torbee tokkoof sifaanan tura. Qophii xiqqoo qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana turaa isin. Egaa Abdiin yeroo darbe gaaffiis nu gaafatee jira. Piraankiis irratti hojjannee jirra. Rifachiifnee jirra jechuudha. Baay'ee nu jalaa rifataa ture. Guyyaa har'aa immoo isuma isin fuuldura akka dhufuuf waan isin barsiisus waan isin gorsus waan eenyu ta'us isin irraa xiqqoo fudhadhaa jennetti isin finnee dhufne. Warri yaaddanis immoo kunoo Abdiin kunooti. Warri yaaddanis immoo kunoo ilaala. Innis immoo chaanaala gara fuulduraatti hin banata. Yeroo inni banate akka subscribe gootanii fi isiniin jechuu barbaanna. Prosesii umsaarra jira. Karaa dhumarra jira dhufuudhaaf miti karaarra tattaafachaa jira jechuudha. Kanaaf isinis immoo gaafa sana baga nagaan dhuftettanii mana isaa akka iftaniif isiniin jenna. Mee Abdii abbaa biiftu. Abdiin dhufuun maaltu isinitti dhaga'ame? Abdiin dhufuunsaa nu gammachiisee. Baay'ee nu gammachiisa. Maali garuu abbaan biiftu saayilentii irra kaa'ee jira. Qursiin nyaanne moo yeroo tokko tokko akkasuma beektaa qilleensi hin qabama yeroo tokko tokko qilleensi irratti qabamu jira. Namoonni sii gamteetuma sochoota kan maanni har'a Abdiin keessummaadha. Keessummaan keenya caalatti mee maaf baddee yeroo dheeraa baddeetta maaf dhufuu diddeeti maanni waan si mufachiifne qabna moo? Abbaa biiftu. Kanaaf maaf baddee nullee komii sirraa qabna. Maatiin keenyas baay'een isaanii si komachaa turan. Eessa dhaqee Abdii jedhanii wal harkaa fuudhanii Abdii si gaggaafata turani. Abdii maaf baddee nuti si mufachiise moo maal si baddalle moo si miineerraa waan jedhamu si kaasuu barbaada. Haaluma barnootatti immoo baddee siin jennaan illee mee kana mee gaggabaashitu mamee. Haasaa keellee dammaan qabee gaaf tokko naa dawwaltee turte isheen otoo beeksisa bira jiru. Hin bilbiltecha. Naa bilbilte. Kaza warri daawwattoonni koo
Isa dhaqee obboleessi mulee jedhanii naqaan na dhiphisaa turan naan jette turte. Anillee akka tasaa ta'ee as tureetaniin gara biyyaa deemee maatii biran ture. Simbira immoo gaafa dhufu keessummaa fi dhufee piraankii tokko irratti hojjetan gaaf ta'e. Narri fadhe gaafa sinittanaalee. Innis piraankichi nan deemaatti eessa deemta? Warra koottan gadaa. Sa'aatii kana eessa deemta halkanii boroo bari. Piraankicha gaafa yaadadhu mana galeeyyuu gaafa yaadadhu baay'ee natti ulfaate natti dhaga'ame beektaa. Narrifachiifne natti himtan hubachiistan immoo piraankiidha akka tasarratti hojjenne naan jettanii nan gammades nan neesi akkanaa hin banne isinitti mufadheef miti. Piraankichi baay'ee namatti tola daawwadheera. Piraankii baay'ee irratti hojjenneerra. Abdii irratti ilaaltanii daawwattaniitu. Baay'ee gaddisiiseeti akka inni xiqqoo ishii miila dhaabbatu godheera jechuudha. Baay'ee obboleettiin tokko immoo akkanatti barreessite koomentii irratti jechuudha. Obboleetti abbaa manaa keetii akkamittiin isa jettaanii isaan hin jettuuni naan jette jechuudha. Baay'ee tokko na kolfisiise. Akkamitti isa jettaanii isaan hin jettuuni amma qoon. Yeroo akkas ilaaltan jechuudha abdii fi mulee jechuudha. Eeguutirra hangafa fakkaatame. Inni mululaan xiqqoo gabaabaadha. Abdiin immoo asii ol. Gochaadha. Dheeraadha. Kanaaf abdiin nama guddaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Innaan mulee wajjin walitti dhufnu ammam gaafu abbaa beektu. Ammam gaafu. Amma nagaa abdiin xiqqoo tokko ture ergasuma guddatee jechuudha. Kanaaf abdiin nama guddaa otoo hin ta'in qaamusaa tol guddate malee abdiin daa'ima jechuudha. Akkamatti na ilaaltan iyyuu jechuudha. Akkamittiin dhuguma akkamittiin nama obboleessa abbaa warraa keetiitiin kabajaadha. Si jettee waamtaa isaan hin jettuun jettee akka aadaa biyyaatti ta'uu danda'a. Akka aadaa naannoo sanaa ta'uu danda'a. Siruma yaadni ishee sirrii dandeenye garamu jajjabeeffamaa. Oromoon aadaa qabaa, safuu qabaa, kabajaa qabaa. Kabaja nama malu xiqqaafis guddaafis kabajaa isaaf malu sadarkaamsaatti kennuufiin dirqama ta'a. Kanaaf yaadni ishii yaada gaarii jajjabeeffamuudha. Abdiin illee qixxisuu keenyaa ta'u. Siifis qixxisuudha, anaafis qixxisuu keenyaa jechuudha. Baay'ee ijoolleedha. Akkuma agartan hojjaadhaan as walee fiigee jira malee umuriin isaa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf waan gaarii kaafte obboleettittiin gaaffii kana kaafte galatamtuu jennaa. Akka aadaa biyyaatti ta'uu danda'a. Qixxisuu keenyaa waan ta'eef akka naannoo keenyaatti qixxisuu keenyaan siima jennaan rakkoon qabu. Kanaadhaaf deebishiidhaaf taallee na yaada. Abdii mee maal yaadda mee bara kana keessa barri 2015 galuutti jira. Mee bara 2015 kanatti mee maal yaadda barumsas kunoo xumuraa jirta. Moo asuma keessa waan barbaadnu moo namoonni lakkee abdii nu xabbasiisi jechaa jiranis turanii baay'ee isaaniiti. Abdii na xabbasiisi abdii meenuu xabbasiiseetuma malee jechaa jiru jechuudha. Mee bara 2015 ifanaaf nu xabbasiisi gaafa jettu ifanaaf hin taane maa jechuu barbaadu. Waadii jecha. Araadaa bara kanaatu iyyuu amma moodiin kun hin galuuf moo anaan na dubbisuuf immoo maal jechuudha mee? Haasaa kee dammaan qabe maal sitti fakkaate? Anillee qormaata seensaa qorameen jira. Qabxiis fideera. Biyya eeggachaa jirra. Biyya nurra fudhatamanne. Egaa karoorri koo waa baay'eedha. Isa karoorsite bira immoo kan si ga'uudha. Karoorsite bira kan si ga'u Waaqayyoodha. Seensa bara 2015tti seenuudhaaf already ji'a 3 ji'a 4 waan akkanaa tafee shi kan ammoo obsaan dabarsinee bara 2015 arguudhaaf abdii guddaa qabna. Egaa karoorri namaa daangaa hin qabu baay'eedha. Nu xabbasiisi warri jettani ani daa'ima warra kootiif ijoolleedha. Ganaadha. Rakkoon hin jiru innaa dhuftaniis wal garraa. Adisi chaanaalee mataa kootii banachuudhaaf wanti irra jira. Wal garraa rakkoon hin jiru. Akka daftanii immoo bakka yaade ga'u isintu godhachuudha. Akka gootanis immoo abdiin qaba isinirraa. Akkuma biqiltuu tokko
jala shoggoranii bishaan obaasanii waan ta'e godhanii fi waan isin barbaadanii laatti ijaaranii kunuunsanii wanni godhatti guddifadhaati sadaqaa. Ribuun naqu waan ta'eef isin harka jira. Anarka jira. Dafee immoo bilchaata immoo kan nama dhibu. Dhagaa jedha. Dafee bilchaata immoo kan nama dhibu. Dafee bilchaata. Dafee egaa uumaa rakkoon qabu badaa nama dhibu. Daawwattoota keenya kana yaada biraatiinis immoo hin dhufna hanga dhufnutti nu eegaa isiniin jenna viidiyoo biraatiin garuu like share comment akka gootanis abdii isinirraa qabna jabaadhaa warri ramadaana irra jirtanis ramadaan kariim isiniin jennee jirra jabaadhaati hojjedhaa illaafi naayizaachuu maamiti hin darba kun akkuma kwaanis waggaa darbee akkasumanis yoona kana fiigicharra jiraayu ture akkuma manuma madaamii keessa anis immoo har'a guyyaan naa dhufee kunoo ramadaana jabaadhaa isiniin jechaa jiran immoo taraan na qaqqabee jechuudha. Sinis immoo akkasuma taraan isin qaqqabee jabaadhaa kan biraatiin jechuudha. Sinis jabaadhaa hojjedhaa. Hojiin isinitti baay'atus abdiidhaani guyyaa tokko keessaan baay'eedhaati abdiidhaani jiraadhaan isiniin jechuu barbaada jabaadhaa nagaatti tura. Maal jettuun meedhumarra? Kanarraan kan hafee maatii keenya bartaatan hundi keessan subscribe gochuu hin dagatinaati laayikii keessanis ittuma jabeessaa. Nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna wajjin turuu keessaniif daawwachuu keessaniif sin galateeffanna galanni keenya guddaadha abdiillee nagaatti nu dhaamiti abdii waan jettu jedhiiti akkuma isaan kaasan akka obboloonni koo isin kaasanii jechuudha nuti hojjechuun keenya waan fayyadu yoo isin share like comment yoo nu gootanii yoo nu jajjabeessitanidha qophii kanaan afirraas immoo babbareedaa qabanneen dhiyaanna torbee kana ga'e sumattu immoo abdii akka ta'uufi siifillee abdii akka ta'uuf laayikiin isaanii share anis ijaa piroosesii irra jiruuf komentiin isaaniillee siif jajjabinaa guddinaa asuma irratti ilaalee gatis galmee ilaalta abdii asuma jira yoo kanaaf like comment share gochuun dagatinaa isin jaalannaa eebbifama galatooma nagaan oola garuu mulunaan na qontotaa jira ijoollee maal wayi jireenyaanne wal arganna iddoo argannu qabnanii fataisa daawwattoota keenyaa nagaatti nu tura viidiyoo biraatiin hanga dhufnutti torban gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa chaaw laayikii kanan dagatinaa chaaw mee isin hundi keessan laayik jedhame ila laayik godhaa jabaadhaa nagaatti tura.